sukkara maaliif jaalataa itti gaafin? Abbaa sukkaraa yaadachuu tokko yoo mootummaa Itoophiyaa si godhan faastii dura irra maal godha? Amala shamarranii keessaa kam jaalatte? Gara takka jaalatte garuu afaan waanumatti hin beekanii akka malee si jaaladhachuu beekan akkamitti hin taaf? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota chaanala Jaas Dirree jirra jirtu isin gachaa akkuma beekamutti gaa arrantan ammoo eenyu isiniif dhufe keessummaa keenya kun Kiyyaa. Thank you Jaas Dirree. Kiyyaa Jaamaa. Kiyyaa baga dhufte. Asis baga naaf jirti. Kiyyaa gaa akkuma beektanitti diraamaaf waan garaagaraatiin akkasumas abbaa qoosaa jennee bira dabarsuu dandeenya. Mee arra isa kan isiniifinne isa wajjin kan interview goona. Kiyyaan eessatti dhalatee, Kiyyaan eessatti guddatee waan jiru kan isarraa barata. Meegaa atis hordoftoota keenyaaf salaamtaa ta'ee deebisaa. Yes galatoomi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo ashama harka fuunee warrootan amantaa biraa hordoftanis hundi keessan jirra jirtu isiniin jenna. Akkasuma hordoftoonni Jaas Dirree akkam jirtan nagaa isiniin jedha. Garaa sirraa eeggadha. Akka diraamaa sanatti inaasoo hin jeenaaye. Namni sanis nu haasawaa. Namni beektaa jechuun yeroo diraamaa hojjetu aktii isaa kan biraati sagalee isaati illee kan biraati. Amma immoo sagaleen tarma isaati hin jeenaaye. Qoflee kasaati ammoo qoflaan si qaban qoflaan kasaati. Meegaa Kiyyaan maqaan kee kan dhugaa eenyu hawaasa mee nu ibsi? Okay galatoomi. Maqaan kiyya kan dhugaa Ahmad Muhammad Husseini. Ahmad Muhammad Hussein. Namni baay'een Kiyya beeka. Kiyyaan kun ammoo maqaa neekni yaani qoosaa. Iyyoo. Maqaa jaalala. Kiyya. Kiyya. Waan kiyya. Aha waan kiyya. Kiyya jechuunis waan ofii. Allah. Tete baaliyaa. Ani sarraboota Kiyyaa jee yaamu. Akkana. Badi faarsuma dhahee. Okay mee eessatti dhalattee dhaloonni kee kan hawaasa keenyaafis ibsini? An Oromiyaa daladhee guddina Oromiyaa keessaa guddina keessa daladhee guddina Baalee Roobeeti gandi ammoo ganda Malkaa Arbaati ishoo ganda Malkaa Arbaati jechuudha. Achitti daladhee guddadhee. Guddina aanaa Baaleetii jechuudhaan. Guddina aanaa Baaleetii garuu kan itti akka xiqqeennarraa eegalee guddadhe Mooyyalee guddina Booranaa keessa guddadhee hin jaa. Okay namni guddaan beektaa Kiyyaan kun warra Booranaati warra Lakkanaati naan warra Keenyaati naan jaan. Baga gaafnu afaan isaa dhageessan warri duraan keessa nagaa akka turtanis arraan tana gaammoo akkas yoo lambeetta afaan chaatuma saniin deebiseef namni nama baay'ee jira arrammoo baga dhala deebisteef so isis nam kennaas meegaa Kiyyaa gizee innummaa waa'ee heeruma gizee kaasnu ooma diraamaa jalqabatee viidiyoo faniidhaani ati yeroo beektaa namni kun tokko waa'ee aartii kanaa kannaadha siin jaan. So duuba ati yoo kannaa ja'an san immoo eessatti aartii keessatti akkamitti ba'uu dandeessee yookaan aartii keessatti akkamitti fagaatte? Maal seeta beektaa? Waan tokko yoo atiin wanni kun kiyyeettee dalayte. Rabbiillee narratti si gargaara waaqillee narratti si gargaara. Yoo ati ammoo hin danda'u waan tokko yoo ati dalaytee numa shaakaltee dandeettee ni danda'ate kan jettu taate rabbiillee irratti gargaaree jajjabaattee ni dandeettaas. Dhiqqeennaanis waan akkasitti arta keessatti wanni ta'ee miti. Jechuun jaalala ni qaba ni hawwaa. Dhiqqeenyarraa hawwa ni qaba garuu hin dalayne dhiqqeenyarraa. Dhiqqeenyarraa hin dalayne. Haaluma takka takka yeroo itti wajjin wal qabatee jechuudha. Yeroo mana barnootaa keessa jiru ni dalaga. Yeroo mana barnootaa ayyaana fa'aa jira yeroo takka takka ni dalaga. Garuu baay'inaan anguma gartee bakka ni jira of baraa deemetti arti jaalala arti waan qabuufi keessattuu fiilmii gara fiilmii kan akka malee jaalala si galtee
fiilmii kana akka malee hordofaa akka malee jaaladha. Kanaaf inni achirratti wanni ta'e waan jaalatu tokko ammoo rabbii siif laaffisa hogguu wanni taatu tokko beekta si laaffisa nama kamiyyuu waan jaalatu tokko itti cabsu ilaalin siin jaa. Sanii ogummaa fadhee waan takkaa tajaajilumaa dhaqa hootees. Baas. Itti cabsiteetiin ni madditi booda. Okay, so kaayyoo ta'e bakkaan keessaa abdiin murii. Inshallah. Sababaan adiis tanaafin ta'ee seenee. Yaa allee kanarraa malee waan jaaladhuuf jechuudha. Okay, jechuun namni fakkeenya si ta'e kabiraa ijiraat laachuun aartii diraamaa harratti fakkeenyaaf namni fakkeenya si ta'e silaati. Fuuldura keessatti ilaaltu akka abaluu ta'uun qabaa heertu ni jira. Yaa ni jira. Akkuma kiyyaan jee malee. Akka jabiin jee. Akka jabiin rakkoo maal qaba inni ta'a jechuun akkami beekta? Mr. P moo inni naan Mr. Bean yaa. Mr. P. Baay'ina gabaabaa wanni. Baxxaa miti bakka keessa kiyya jechuun ni jaaladha bakka wanni irraa jaaladha. Aktiin isaallee riil aktiidha ni jaaladha ni hordofaa bakka waan akkas akkasii sun bakka dasni waan na jiruuf akka sammuun ijaajeetiin yaadu rabbiin guddaan na geessi. Inshallah. Inshallah. Osuma teessee ilaaltutuma. Tassan beeku maqaan isaa Mr. P ni suni bakka ni jaaladha. Mr. Bean dura garuu Charlie Chaplin fa'aa. No, hanga nama hin jaallu warri sun soba na fakkaata. Garuu kaisaa kun riilii dhuguma na fakkaata. Kan beeku kan diraamaadhaa beeku riilii na fakkaata. Osoo afaan hin dubbanne nama hubachiisa. Riilii afaan hin dubbatu bakka. Maalee afaan hin dubbanne nama hubachiisu maalee yaa'ee dubbate. Obbo dubbatee hoo kanaan jaa. Okay. Meegaa ammaan sana namni tokko beektaa gisee aartii keessa seenee waa hedduu kan isa mudatu karaa diraamaa isaa taatu takkaas karaa biraatti isaa taatu waa hedduu nama mudata. Ati immoo fakkeenyaaf gisee immoo diraamaa kana yeroo guyyaa dura diraamaa takka hojjettu fiiliingii jechuun takkaas namni takka kaameeraa sodaatu jira. Ati mee aktii kan akkamii gisee kaameeraa dirootti si dura beektaa amma fakkeenyaaf namoonni agarra gisee hojjennu gisee nama haala tokko inni ni dalaga aktii ni qaba. Kamera mu yirran libsat kamera nu mek katin waya mas wala lennan la wala jechuun maal seeta wannan akkasiisuni barnoota uumama osoo hin ta'in ni baratta keessatti ogguu keessatti turte wanni ati hin dandeenye hin jirtu hunda ammallee hin danda'utti as keessa hin kaa'e hin dandeessa hin beeku ni baradhaan ni baradhaa hin baca exactly garuu wanni kun fulaa kana diraamaa kana dalee fulaa kana sisseena hoggaan jedhu aflasuun barkiyyaan danda'u inuma hin jedhin. Afadaali seenee baradhee akkasitti ta'u shaakalee. Ammoo ka diraamaa wanni suni ni jira anallee namgatee jira. Jechuun kaameraa laalinsaa kofluu osoo aktiingii godhu jiru. Asirratti ammoo baasa gaafa festivaalii kee wajjin eegalle diraamaa fulaa takkatti sa'a sadii irratti hojjenne jechuun. Tekki tokko jechuun naannoo fulaa tan callatti saasa dirra tur kofle baka dikko mtaka jennaan kofle me video suni dikko to garsis video sura selati okay inda ID ta boda fukinta pande lakini hawa watu najaribu kuchezea serikali nyinyi from Ethiopia to Kenya. Hii ni bus ticket my friend. Ethiopia, Kenya, Nairobi. Gari. Apande. Hii watu najaribu kuchezea sisi. ni mbona mchezo to ID tadi bidu gafatan se tadi bidu gafatan itiken tadi bidu ID bwana. haraka wah desani lu Amka twende. ya ni nakadile ayi pesani Nini mzee? nini mbaya mzee shida wapi nafuruta mtu Au ya nuruka bwana bani mbele nani yachu vile ni watu ID wana. kaa utalala ndani hebu ngoja nyinyi wewe ukisema barbar ukisema barbar na mwingine anasema barbar nitasikiza nani masikio mbili moja natumika mara moja nini anapigia mimi galala Abu ya pesa ni mingi. Egaa kun waa video akkuma daawwattanii akka daawwatan sun jirti. bikka kanatti Ammoo fulaa xiqqoo sun mee maal jedhna fulaa xiqqoo sun agartee haaga baaliyaa kennu dhufee nu qarqaaree suni nu gargaaree afaan nuufannii jedhe sun sa'a sadii irra deebine. Waan daqiiqaa lama hanguma san sa'a sadii bakka mataan akka juuna jeyyaan bakka. egaa namuu beektaa Wanni kun cuftii waan jiraate jechuudha. Ani hin danda'u waan hin jenne. Faayiseemtee akkasii. saawusa atileen fuula xiqqaa tokko daqiiqaa takka ja'a takka alfaara turtanii Ni jira. garuu achi booda Akkas. amma Guyyaa takkatti diraamaa sadii afurillee waraabuu dandeenya.
because amma Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbi la kafade qaba. eega Sanis maad dabare. So never give up jechuudha. Yes, Waan exactly. takka You're abdii right. murina You're jechuudha. right. Mee osoo wajjin dabare jirutti baaliyaa kee wajji akkamiin wal baaliyaa kee manyawwe Manyaawwe. baaliyaa kee obboleessa kiyya obboleessa kiyya kan dhugaati obboleessa kiyya qaaliidha My brother from another mother. akkasii jechuun maal seete beekta obboleessa kun beekta wanni qofaa miti Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa yaani. exactly you're right obboleessa jechuun kan waliin dhalatte qofaa miti amma baaliyaa keen kunini waan baay'ee keessa waliin baane waan baay'ee waliin agarree anama akka kiyyatti obboleessa kiyya jeetinii fudhadha garuu gama artiitii hogguu walitti dhufnu artimaa walitti nu fide hojimaa walitti nu fide jechuudha si galtee Artiin tun nama walitti nama walitti harkisti beekta artimaa walitti nu fide akkaan wanni sunitti walitti wanni taanee hojjannee waliinoo walumaan hangammaa hin dalee yookaan immoo Artummaa nu beektaa nama wal baru artiin nama wal barsiisa. kanaafi maal jechuu barbaade beekta namoonni gariin baaliyaa kee akkamitti wanni taatanii maalii jettanii ati nama kamiyyuu ni barta ogguu artii waa'ee wanni kana hojii wanni kan kee taate wanni kun artii waan kana ni hojjedheeti ni barta warra muuzishoon illee yoo taate warra diraamaalee garagaraa illee yoo taate akkasiin jaa ammoo baaliyaa keen akkaataa nutti wal barre loongiidha hiriyaa kiyyaa obboleessa kiyyaa piroosesiillee hin qabdullee isin agarra. Qabdillee. Hojjechaa isaati hojjecha baaliyaa kee ta'u. Hojjecha baaliyaa kee manya wayitii. Aboo kee. Irraate. Aboo kee. Dhiibbaa sii godhee jira. Egaa mee kunuun turtii gaaffii deebii hojii biraa jirus kiyya katti bu'aa argatan ammallee abdii qabna. Asumaan mee gaafiin jaamoo deebiin jiran waan takka takka isa mee gaafachaa tuma. Kiyya guyyaa tokkoof yoo mootummaa Itoophiyaa si godhan faastii dura irra maal godha? Itaata jennee bara. Yoo taate itaata jennee. Ni taata yuushee. Ayi ni taata. Inshallah. Inshallah ni taata. Ammoo baazee asirratti waan anaa wabeeta. An guddina baalee bulchuu fedhe. Bulchiisa guddina baalee. Bakka keessa kiyya kana jira waan hin beeku. Jechuun wallahi amma ati na gaafattee fi miti. Riilii wallahi faansi kan keessatti illee haala gaanii. Riilii ati na gaafattee fi miti. Garuu guddina baalee bulchiisa guddina baalee sun bulchuu fedhe. Jechuun amma waa'ee mootummaati waa wal qabsiifteef jechuudha. Bulchoota kijibaa uummata nyaatanii onni ijaan kan osoo hin taane riilii jechuudha kan dhugaa irratti hundaa'e. Baazawwan namni biyyaa bahe waan maraa ni baha. Kanaafi Itoophiyaa guyyaa tokko qofaaf. Guyyaa tokko qofaaf yoo bulcheedha. Waan takka waa sadii sirra isoo siin jaan. Guyyaa sadii qabattetti waa sadii. Guyyaa sadii keessa waa sadii. No guyyaa tokkotti waa sadii murteessita. Murteessita marraa buuta. Okay. Tokkoffaa hidhamtoota siyaasaa hunda mana hidhaa keessaa baasa. Takka. Tokkoffaan jechuudha. Lama qabda maayee. Hidhamtoota. Obboleetti barbaadi gaayee takka. No hidhamtoota siyaasaa. Number one tunayyee. Kamiyyuu gosa kamiyyuu Okay. Oromoo ta'e beera 82 Itoophiyaa keessa jiraame hunda hidhame maqaa siyaasatiin hattuu hin baasu. Tokkoffaan suni lammaffaan amantii Itoophiyaa keessa jirtu akka isin baalansi taatee biyyattii keessa bultu. Hundiyyuu tokko jechuun tanteeti tiyyaleetti walii qabanyee wal jaalannee laayik akka biyya tana keessatti amma ni jiraame. Lama hayyee. Ni jiraame. Takkaas yoo tagaa takkatti. Takkattiini. Yoo gaafa hin ayyaatu gurbette harkaan si fuudha. Yookaan immoo gaafa isaa itti dabare. Jechuun lammaffaan Oromoo bilisa baasa. Salaamu alaikum. Waalaikumsalam. Jechuun maal seeta beektaa? Oromoo bilisa baasa jechuun uummanni biraalleen kan Oromoo wajjin jiraatu jira. Oromoon bilisa baasa jechuun ammoo uummanni sullee bilisa bahee jechuudha. Akka jechuun uummata hundaafuu qixaa jechuudha. Namoonni gariin amma waggaatti ilaaltu Oromoo bilisa baafnaa Oromoodhaaf dhaabbannaa waggaatti waanuma akka gosaa wayiitti ilaalte Oromoo qofaafoo ati dhaabbattu siyaasa. Oromoo bilisa baafna Oromoo bichaa miti biyyattii Itoophiyaa san qabanii keessa kan jiru naannoo Itoophiyaa Oromiyaa keessa kan jiru beeri hundaan ni jira jechuun gosii Itoophiyaa sun keessa jiru hunda jira. Akka uummanni sun guutuun bilisa bahetti jechuudha.
ummata Oromiyaa keessa jiru fi Gaafii- Oromoo bilisa baasa. Gaaffiin Gaafii sadii hundaa'utu kana. deebitee jechuudha. Gaaffiin uummata hawaasa Hundaayyuu ni kan naafate. Abalu maal feete kana oolu, kanallee maal feete kana oolu ni qooda fiifi jechuudha. Egaa sirriitti deebisee yaada. Galatooma. Gaaffiin itti aansinee si gaafannu amala shamarranii keessaa kam jaalatte? Dafaamaa waan kana kana maaltu nu qomate. Amala shamarranii keessaa tokkoffaa. San jaalatta? Ammayyoyyoo. Iyyoo sunii miti. Amala shamarranii keessaa dubartii daddaftee waan hin taane jaaladha. Hin dallannes. Hin dallanne jechuun aarii. Daftee naarre. Naarre jaaladha. Amala jireenya. Ammallee lammaffaan shamarran dubbii namaa dhageettu. Jechuun dubbii jechuun fakkeenyaaf faamilii jaarsa isii fira isii dubbii namaa like ati abalu uffata kana uffatee yogguu siin jaan akka hin uffanne jechuudha. Maalatti jedhama amala filannoo keenyaa biiraasii. No hin jaalladhu kabsaa. Kabsaa mataa sana seentu sun. San egaa akkuma yaati. Suni ammallee kan rabbiin laaffisee fi gara diina islaamaa kanallee harkifattuu hin jaalladha. Harkifattuu osoo hin taane bakka irratti cimtee. Irratti cimtee jechuudha. Suni hin jaalladha. Inshaallah. Tan muka jaalatii xiyyaa jechuudha. Akkasiimi. Okay, gaafiin itti hamma jedhu beektaa? Nama tokko intala takka jaalatte garuu afaan walumatti hin beektanii akka malee si jaaladha jechuun beektan akkamitti hin taaf. Akkamitti hin taaf. Stupid. Oh God. Stupid jedha. My stupid mo. My stupid. My stupid drama. Mee draamaa sun xiqqoo tokko daawwadha. What do you want? Da? What do you want? Hai, Maal jechuu jiru? isin mo. Isin wanni isin jechaa jirtu waan tana. Mucaan kun akka maraa tana godhataa jirti. Ati irra gatii. No. Ana maraata tiimid. Abbos jaaladha jechuun maal ati bareedduu jechuun maal akkasumatti hima. Bareeddi jechuun akkuma isin agartee reefu isin gatte. Isin warra reefu akka nama jaalatee isa reefu natti himsan. Stupid isin gattee mi? Dhalaan nama jaalattuun stupid jetti. Stupid. Atis are you stupid jeen. Are you stupid? Oh my God. Oh my Why are you insulting me? You're insulting me. Are you stupid? No. Dirti birata kasiri Ati jennayu. bara si jaalattee duraanuu afaan moorii wallaalu. Allah are you stupid? Allah are you stupid? Allah are you stupid? No. Oh my God, just shut up. You don't even know what you are saying. Even your friend is misleading you. Sorry. Mani. Why are you misleading your friend? Dhalaan beektaa akka feete. Akka feete. Maan dubra akka feete. Allah akka feete. Saayibni kee hiriyaan kee kunis hin bareedee yoo jirti beekte. Hin bareeda. Tatiyyaatti dhiisi. Narri hin bareedu. Narra hin bareedu. Tatiyyaatti dhiisi. Isin akkas jettee beekte. An fuulan kan nuuf. Ati itti kenni. Anda fuula itti kenni nati. Isa bareedaa kan harkattee. Ana Egaa kunoo my stupid afaan keetiifin my stupid neenee godhee jechuudha. Damina nyaatilee sumaami. Intala namni guddaa malee ta'a. Intala gurbaa harkamaa fudhatta jaan. Dhugaadha ammoo namni ati na harkaa fuutee argu yaasuma. Ka'um dhugaa na harkaa fuutee bara. Kana dhugaa Ka'um dhugaa riili. Hayi. Boosi laafaan illee hin beekne akkasuma. Akkasuma. Garuu dhugaadha. Akkasumas irra nyaatamu jira. Naasana nyaatamu jira. Meegaa gaafii inni raafannee beektaan naa deebisi. Akshin agarsiista waan sana. Akshin abbaan sun harkumaanii agarsiista. Mi'a daawwattoota keenya ibsiif akka itti agarsiisu. Faatuma. Faatumii. Faatu. Jiru waan sagaleen hin jirtu. Akshinaan hin taane sammee hawaa daawwattoonni keenya bikkuma sanitti yaalame akkamitti himtanii bisinis. Atis mee Tara tokko akka malee jaalladha garuu like afaan Oromootti illee nothing walumatti hin beektan bakka jalaa fi lafaan. Akkuma atis guraan dhageessi guraan dhageenya fudhadhu. innanillee. Rabbi sitti hin godhini. Rabbi Rabbi sitti muzini beektaa. afaan kiyya hin dubbanne isiillee afaan kiyya hin beekne jechuudha. Way yaa Rabbi jalaa baasi. Amma
akkas jettaan jechuudha. Gisee hin dhufu. Kana akkana jechuudha akka malee Nyaata kiyyaa jechuudha kan. gaafii tana deebisee hin deebisne warrummaan komantii haa deebisu. Mee deebisa. Warrummaan komantii haa deebisu. Yes. Gama kiyyaan ammoo hin deebisu. Okay. Jeen jira. Ammoo warri komantii haa deebisuu fi kiyya jiruuti akkasitti kijibuu osoo hin ta'in waattee ni beektaa. Qaatee jira. Gaaf tokko ati. Gaaf tokko moo? Maallaqa moo? Iyyoo mallaqaa miti. Isa maali wanni sun wallaahi. Gaafa tokko maal seeta beektaa? Anka diraamaa irraan baanu beekte. Wallaahi diraamaa miti. Wallaahi nu nama baay'eedha iyyuu gaafa sun. Gaafa sun maali? Obboleettii tiyya guddoodha. Obboleettii tiyya guddoo viidiyoo tana yoo dhaggeeffatte dhiifama. Obboleettii tiyya guddoodha. Birrii agamsa. Birrii 17 moo birrii 16 ta'ee hin beeku. Gaaf saddeetti miiliyoona 7 ta'a. Beese guddoodha gaafa sun Itoophiyaa jirra. Gaafa sun hanne nama baay'eedha beektaa. Anaa taate beese sun seenee hatee. Hateetinii hoteela geessinee. Asi gubansani? No. Suniimi gaafa sun haadha hiyya na dhaane. Ummati hiyya na dhaane. Galgala galee. Beese maal mallaqa sun manaa dhabanii beektaa. Mallaqa sun manaa dhabanii jennaan nagarafte. Dhaante. Ni yaadadha. Halkan sa'aat akka sa'a lama si'a mana soddaa kiyyaa deemee ciise akkasii hin danda'anneef. Hattoo qashee torba. Mana soddaa duuba akkamitti beektaa? Osoo haatee waa dhuunfadde hoo. Mirindaa Itoophiyaa jira dheeraan tokko beektaa diimaan tokko. Akka bintoo kana. Isaan galadheetini bakka hoomuu yoo natti tafne. Qaanii giraama tujjaara ajaa'iba. Eegaa. Waa isaan galadheetiniin bakka akkasitti na tumanii beeksisan eenyu fuudhennaa bakka anaa fuudhee jeen himee. Gaaf kana ta'e gaaf bibiilleeni gaafa lama moo akkamisi ayyuu. Iyyoo ni waan dhugaati beektaa. Gaaf bibiilleen sichuu akkamisa. Waa gurguranni isaa garuu nama biraa jalaa miti. Faamilii keenya keessaa waa gurgurannee gaaf sullee na dhaananii gaaf summoo biyyaa deemee. Ati bakka hattoo sana osoo hin ta'in hattoo firoo. No, maal yeroo garii biyya Itoophiyaa tana jireenya Itoophiyaa keessatti wallaahi irra ilaalin naas hin jee. Kanaafis hin jaa hanneen nyamaa miti beekiyya. Hanneen akka samtuu jettanii onni jettan sun. Hattummina osoo dhagee jastee. Hattummina jechuun like hattuun badduudha hin jibballe illee. Garuu ati obboleessa yoo taate yoo amma ati like gaafa sunitti waa siya laawwanni jee. Sallaasi maalis. Anuma garafta malee. Waanuma godha. So onfii godhaa fi jechuudha obboleettii isaatis. Obboleettiitti meemuna allaa. Ammaadii ammoo ati baga na garaftis. Silaa gaafa si garuu baattee. Silaa gaafa si garuu baattee. No. Egaa silaa gaafa si garuu baatanii. Tokko sutuu baatanii. Naafee torba bira hin jiru. Maaliif ennaan naattu bira ta'uun fedhu uummata jirra. Wayi akka kaanan jechuudha. Akka kaanan jechuudha. Namni waan ati hin jiru. Akka kaatee. Namni waan ati hin jiru. Baasoo baate. Jedhamutte. Garuu an kan beeku ofii kiyya sun lama. Meegaa wanni akka si sodaachisa maali? Wanni akka malee na sodaachisa. Jiruu kiyya keessa moo? Yaa jiruu kiyya keessatti. Akka malee sodaadha. Rabbii kee guddaadha. Ni wajjin sodaadha rabbii kee guddaa. Rabbii guddaa jechuun waaqa kiyya. Rabbii na uume ni sodaadha. Takka daree immoo waan biraati ka jibbe. Taanoo akaanuma sodaattu. Takka rabbeettee takka daree. Jechuun wanni maal seete beektaa akka malee kan jedhamu isuma gaa. Isuma jechuun eemmaas rabbii keetitti nama. Filannoo keessan. Jechuun nama ni saalfadha. Nama tokko ni kabajaa ni saalfadha ni jaalladha. Garuu sodaa wanni irraa haa isun osoo hin taane ni jaalladha ni kabaja. Kanuma. Kanammoo addunyaa kanarratti rabbii. Namni garee meetaa du'a ja'a afaanis. No, duuni eegda ladde du'ee jiran. Duutii ati kaa jamiil yoo dhalatte duutee. Kan ladde doonool. Duuteeyyuu. Oreedii ati ni duutaa as keekaa uumante. Hojjuma sana hin beekne. Eeggatta bas. Akka duutu immoo beekne. Akkas. Waa sadi akkan jaalattu.
Waa sadii akka malee jaaladhu. Addunyaa kana gubbatti jechuudha. Moo akiraallee. Booma sadii akka addunyaarra maanga jirtu. Waan amma addunyaarra jira tokkoffaa salaata rabbii quraana. Quraana illee ni jaalladha familii kiyya illee ni jaalladha. Sadiin kanaa Saba kiyyaas ni jaalladha. afursii walee sabaa jechuun gaa ni ta'a beektaa. Quraana salaataas quraana rabbi nu alaafessu salaata rabbi nu ajabeessu akkasuma faamilii keenya gabaas hundaa'u. Faamilii jechuun haadha abbaa guutumaa beeku faamilii jechuudha. Namoonni gariin bakka hawaasa Oromootti osoo deemu zooroo faamilii. Faamilii jechuudha. Kiyyaan sukkara maaliif jaalataa itti gaafin? Abbaa sukkaraa yaadatti sukkara maaliif jaalataa? Baay'ee sukkara illee hin jaaladhu. Hojiima. Waan tokko beektaa Taayilandii jechuun Taayiland yookaan waan tokko yoo gabbaatu of taatee gabbaa'u. Biraandii takka hubatu. Biraanii danda'e tokko qabattee gabbaa'u. Because amma akka baay'ee kee kan fudhannee biraandii of danda'e qaba gartee ofishoolii uffata of danda'e qaba jechuudha. Hatta kophee illee kaarsii soksii illee of danda'e qaba jechuudha. Ofishee jechuun jijjiiwwanni hin qabne jechuudha. Ammoo atillee lubbuu nama aktii taate yoo nama sirbaallee taate qoonqoo ati gabbaatu ni jiru kan qoonqoo sagalee beektaa sagalee ati gadi baatee ni jira gadiin baatu jira. Sagalee namtuma waliin fakkaatu. Amma diraamaa keessatti illee yookaan koomedii keessatti illee istaayil ati gadiin baatu jira jechuudha. Kanaaf inni naannesoo sukkaara filadhee aktii yookaan ammoo Taayilandii kiyyallee Taayilandii gara daallee yookaan gowwummaa harkisee yookaan ammoo ta'e jechuudha. Okay, kanarratti namoonni daallee jechuun ammoo like namichi ufti waan cufani ta'a daalleen ergattee irraa milkooftu garatti waan feetu gootee waan takka irraa waan waa hedduu ta'a. Mee dhugooti immoo fakkeenyaaf diraamaa baay'ee irratti sukkara waan nyaatanii hawaasa biratti wanni qunnamee jira karaa sukkaraa kana namni jechuun osoo diraamaa irratti jennu karaa deemtu. Waa baay'ee jira. Waanti qunnamee jennaan yaadadde. Waa baay'ee jira ganda namaa deemetiin ijoollee xixiqqoo ture beektaa ganda sun. Ijoollee xixiqqoon ammoo mataa warraa beektaa firiidha. Jechuun mataa warraa kun bakka anytime bakka firiidha. Waanuma agartee tokko gadi. Wooma isaan afaan dur. Awwa kiyyaa akkamne yaa biyyaadha. Sukkaara jiituudha jettee beektaa. Inni beekallee. Innaan lakki sukkaara amma nyaadduti. Dalaga irratti nyaadhaa minaamin jeen. Bakka ijoollee xiqqoon ammoo hoggaan bira bahee akkanatti bira bahee dabree yookaan motora afaan deemu. Kiyyaa abbaa sukkaaraa naan jettu waan biraa waan. Anjubee tagariinnes gizeen hin dhagoo. Kiyyaa sukkara egaa sukkarallee qaalawee jaali. Suwayyaanee fixeera malee anaa miti lakka biyya keessaa saffarate warra. Sukkarallee keenya qaalawee jaali taa'e. No. So. Oduu dharaati. Oduu dharaati. Akka hoomuu jecha adawwiiti yoo jedhu. Jecha adawwiiti. Exactly. Okay gaamee gaafii ta'an maal jettiin? Gaafiin tun gaa hawaasatti illee gaafii ta'u malti. Maaliif warri feesbuuka eegaa jirus haa ta'u warri kontaaktii keetes pikchara kana ni agartaan pikchara kana maaliif akka akkana godhee hafaata? Namni hedduun hatta Jamiil Jaaniidhaa tokkos maaliif akkana kaa'aa? Namicha Jamiil tokkos si gaafata. Maaliif akkana kaa'aa? Waan jiru agartee dhugaadha. Jarra kunini yookaan footoon isin iskiriin irra agartan kuni ilaalcha bira qabaa hawaasni hedduun akkas fudhata. Dhugaadha. Nama baay'ee jira keessanillee baay'eedha biyyoota baay'eerra Jarmaan Ameerikaas nama baay'ee naa bilbilee waan sunillee na gaafatee ture. Akka nama guddaatti illee na gaafatanii akka hiriyoonni keeyyalee na gaafate akka jaaroletti illee na gaafate beektaa. Duuba nama keessan na gaafate sun ni akanneef geebi. Namoonni gariin namoota wal dhabeefaa waan an arrabsu siyaan. Jechuun pichara sun waan namoota wal dhabe sun fa'aaf jedhee ka'ee itti fakkeessa faasanii beektaa. Picharri sun ammoo akkasii miti neeba. Yaaduyyuu taayimimatti nama wanni sun jettuun qabu. Nama waliin naaf maalirraa sii kaasa beektaa. Aboo wati abaluudhaan wal dhabdee naan akkas jettee quba baannii jettee naan jennaan jedhee.
Cumarratti irraa laaffiseetiin hin dhiise. Kanaaf nama wal dhabdee jeetiin si kaase si galee. Kanaaf an akkasii miti nama wal dhabeen ni qaba nama wal dhabeen namni beektaa addunyaa kanaattis nama wal dhabdee ni jira jechuudha ilkaan fi wanni itti walitti bu'a. Kanaaf an bichara kana wanni an ka'eef bara 2020 keessa Oromoo waa baay'ee taate. Si galtee yoo yaadatte ta'e jechuun Oromoon bara 2020 keessa wanni isiin hin ta'in hin jiru. Akka Oromummaatti sababa biraa jaaqeenyu ammaaf jechuun waan tokko akkasitti aanaa dalagaa beektaa barri sun bakka bara dukkanaati. Bara yaa rabbi nurraa kaasee jennee nulleen qool daamne jechuudha. Si galtee kanaafi akkas bara jechuun nurraa dhabee qool daamne dhugaatti xiqqooshamee keessa ibsi. jechuun maaliif beektaa numa jibbeeyyu wonkumaa jibbeeyyu bara 2020 kana numa jibbee dukkan mana eeggaltu dukkan ala baatu dukkan social media gubbaa baatu iyyanna yoo biyya waan waa biyya dhageetu boo'ichaaf iyyanna gadda bakka barri kun guutumaan guututti yoo yaadatti ji'a sadii irraa eegalee ji'a sadii moo ji'a lama irraa eegale. Kaanachi koronaadha kaanachi. Yes exactly maaliif asitti koronaa jedhanii mana nu hidhan asitti uummata Oromoo biyya keessatti akka inni ta'aa ture ni beekta. Hacaaluu Hundeessaa rabbiyyeen itti haasalfattu baatii inni keessa du'e baatii sadaffaa Jawaar Faalleen gaafsun hayyoonni Oromoo hundi sooshaal miidiyaa jechuun akkan teetti watan bara sun akka lallaalte haga barri sun dhumatu Oromoon cubti ni bootti haadhi Oromoo ijoolleen ni bootti bakka numa jibbe qabisa jibbee barri sun bara anaaf bara kanaati bara gaddaati. Sannatuu hundaati. Yes exactly laakiin namoonni gariin akkaataan itti keessummoonni ta'uu danda'a. Akkas numa jibbe kana dhugaarraan si hima. Kana siin jaajamii dafiyya. Gara bichaallee. Deebiin piikchar sanii jechuudha. Akka amma namoonni gariin akka fedhee fudhachuu danda'a. Anammoo akka hayyaatti. Okay takka sanii asirratti egaa haasum keenya waliin miniifuu akka shari'aattis haa ta'u bara alhamdulillah yaa hin jibbanne jechuudha. Alhamdulillah jaalatanis. Alhamdulillah. Garuu nama itaa akkuma fuuldura yaadni adda. Akkasuma malee naafitarraa fuulaan adda adda yaadni hanga sadii ta'u malee bakkatti takka ta'uu qaba. Bakkatti takka hin taane qaba. So yoo barisan siin ta'enis karaa biraatiin sochii dandeessa jee yaada. Ni jira. Ni dandeessa jee yaada. Garuu immoo takka onnattee wanna ta'uu malta. Si galtee bara akkasii rabbi nutti hin deebisiin fuulduraas ammoo sanii beektaa hawaasni gariinis akka badiitti sin fudhata. Aktummaa sanuu takka nuti immoo fakkeenyaaf warra ni beekna waan jennee fudhachuu mala. Jenereeshinii nu booda immoo fadhu istaayila jee akti isa godhuu mala. Si galtee waan takka sooshaal miidiyaa nama hedduu ilaala. Ayyoo murraa fagaattees ahlan. Istaayila sana booda jeeti. Exactly anuyyuu irra fagaadde. Takka ta'ee silaayisee. Takka ta'ee already ta'ee jira. Asumaan immoo warreen nama san arrabsu jirtaa jee yaadus. No. Never. Nami cufti nam kiyya. Nami cufti Andree Baasantee nam kiyya isin jaalladha isin jaalladha. Asumaanuu gaa hundaa'u afoon lillahi. Afoon lillahi. Ramadaana kaas deemu jibasee. Rabbi ramadaana kana illee nu naagahu. Mee kiyya diraamaa jechuun maal jechuudha? Diraamaa jechuun maal jechuu taayee saniin baanu gaa. Maal jechuu saniin baanu. Maal jechuu? Saniin baanu. Diraamaa jechuun maal jechuudha? Maal jechuu? Siif yaa. Maal jechuu? Akkana jechuun maal jechuudha laala jee. Maal jechuudha? Diraamaa jechuun amma maal jechuun diraamaa siif maali fakkeenyaaf? Diraamaani naaf jireenya jechuun kiyya akkaataa bulmaata hawaasi tokko itti bulu. Hawaasa tokko guu jennee artii atafaa suniin wanni atafaa sun ni ibsattu waan hawaasa keessa jira ta'uu qaba. Waan hawaasa kamiyyuu haa ta'u. Waan hawaasa barsiisaa ammallee waan hawaasa keessatti ta'amaa jira ta'uu qaba. Waan hawaasa keessattiin alallee ta'uu hin qabu. Waan hawaasa keessa hin jirrellee namoonni gariin hoggaa asirratti ilaaltu aktii biyya biraa fuudhanii keessa kaa'u mokkoru jechuun. Magaalomsuu waan nyaata akka. Magaalomsuu. No mee manuma keenya kana keessa maaltu jira? Anaaf sirraa eegallu mana kan kee keessa maaltu jira? Waa'ee ollarraa alaabaa anaa miti. Akkasiin jechuudha. Diraamaa jechuun naaf kana jechuudha. Nyaata dhugaatii ibsuu dandeetta. Because
waanuma achi keessa jira kana ibsitee uummata agarsiistaa jechuudha. Hawaasa barsiistaa jechuudha. Kanaan siin jira diraamaan waan akkata baay'ee ifamaa garuu ni hubata jeetiin yaada hawaasni keenya. Sanamaa namoonni mudata. Ni hubata. Asirra biitaa fakkeenyaaf namni walli isaatis keessa ture walli dhiisii akkana karaa gisee eegee jaanii warsammoota. Dhiisuu nan dhiistuu yoo nan dhiise nan dhiistuu waanjota akka jira. Hattaa mee maatii yooniif diraamaa dhiisii hin jaan maaltu dhagaame. Maal seena beektaa? Dhiirri sana seena jira. Amma dhiisii amma torbaan takkaa yoo irraa ture. No. Torbaan takkaa yoo irraa ture. Maal jedhan amma suusii yogguu qabaatte akkam taate? Haraaraan hin beektaami? Haraaraa kaameraas qabayyuu. Maal seena gaafa wayii roorastuu ni beekta walii viidiyoo sun wajjin rikoodinee fakkaata. Wajjin rikoodinee roorastuu amirishoo jechuudha. Bakka suusii qaba hayi galluu naan jaaba. Hamilee qaba. Jedhamu jejjaan hojjanne gaafa sun. Hamilee isaa kan argee bakka anillee gaafa sun tureetiin jira koronaa jedhanii alaan nu bahuu dhoowwanii. Suusii qaba innillee hamilee qaba bakka haa hojjannu minaamin naan jaa. Gaafa wayii akkasuma koronaa jedhanii nutti hidhanii nan dhagaame bakka manuma kana keessa cinqamee ufumaa yoo ammaan tan si dadhabsiisee bakka mataan si dadhabdee dhiista malee. Dandeettii akkam ta'etti jiru tokko ta'etti. Achi booda hamwanni taate illee beeku. Garuu yoo amma ni dhiisa haja'u taate at least waan tokko oguu eegalte bakkaanillee baasuu baatu. Jechuun haga rabbiin keessii qore duratti ooftee nama kan keetti kennita. Jireeshin lafa wal guddataa jiraan itti kennitaa jechuudha. Malee akkanumatti alleen dalagee itti hisaaba waan qabdu. At least nama shayyoo taate nama shanaa sun itti dhiifattee Saniifuu keessaawoon na ulfaataa jiru. Ni ulfaata hanga ammaa asirratti addaatutti hin boqotu. Haga kun addaatutti hin boqotu. Okay, kan bakheerii nu waa godhu. Inshallah. Beektaa yeroo diraamaa hojjetu namni akkuma inni sanatti diraamaan waanuma hawaasa keessa jiru. Exactly. Kana uummanni baruu qaba. Dirqama kana baruu qabanii. Sanuma hundinuu fakkeenyaaf ammas yoo asumaan eega diraamaa jenneefu koomantii galattis amma warra komantii tokkoon jaalladha. Fakkeenyaaf gaaromina diraamaa siif hima. Iddoo ta'e sana gaaromina isaa siif hima. Akkasuma badiisanis siif hima jechuudha. Nama kamiin fadha beektan tokko diraamaa kan hojjettanii maarreedha jedhanii arraba bichaa. Haadha arrabsan namni takka akka gabbaasan sharafee uuma san dalagu godha. Tokko immoo gaaromina siif himee garuu yoo kana gootan na gammachiisaa guyyoo. Amma intarviiyuu muduratti akka irratti illee jeenji ture waa'ee nama jecha nama sanyii faguun jiru. Maal seeta beektaa asirratti waa baay'ee jira. Akka xiyyaa tokkaan akka jamiilitti osoo hin taane waa baay'ee jira. Hawaasuma keenya keessayyuu warrootuma diraamaa waliin hojjennee yookaan ammoo gara biraatti illee kaawwanti biyya biraa keessatti illee diraamaa hojjechuu jiranii waan ni jira maali beektaa? Uummanni Oromoo 100% isinitti hima. Waan bareedduu fedha. Si galtee? Uummanni Oromoo waan bareedduu fedha. Uummanni Oromoo waan ammaan tana keessa jiru fedha. Waan amma jiraa fedha. Ati immoo waan amma hin jirre fuutee kaa'uu hin dandeettu jireenya ammaa kana keessatti. Maaliif koomentiin sun hamtuu taatee barreessi? Bari inni koomentii hamtuu barreessuuf miti kan inni koomentii sun barreessiif. Siilolee akka nama ofii si gorfachuudhaaf. Si galtee? Exactly. Kanaaf rabbiillee quba kan akka tokko nuumi. Si galtee? Gariin osoo akkan taatee amma kajau suni. Jechaatuma jajjabeetuma ni jiru jira malee. Nama bilchaataa fi nama guddaa fa'aa ta'uu danda'a. Amma dargaggeessa ammaa kun maali boo diraamaan akkana minaa hin jiru danda'a. Lolee si galtee maali maaf artiista fa'aaxanii minaa garuu waan tokko hojjete daqiiqaa 5 ta'e. Waan ergaa qaba waan kwaalitii qaba. Hatta jecha dubbatu sa'uutillee clean waan kwaalitii qaba ka biyyaati gati ta'u hin qabu. Kwaalitiin isaa jigaltee arras borus kanaaf ammoo wanni taanee deemuu jirsa inshallah rabbi nullee nu gargaaru isinin jira. Inshallah gaafii fi deebii deenyagaa yoo isin dheerates dhiifama isin gachaa. Dhiifama. Kiyyamee xumura irratti dhaamsi ati hawaasaaf qabdu yookaan uummatuma yuutuubara ta'etis
warra diraamaa fakkeenyaaf hojjechuu fedhus isaaniifoo mee maal lamtaa nama fakkeenyaaf yoon takka jee diraamaan hojjetamu hundinuu natti tola. Hunda guhaan jiru yoon fi ergaa qabate. Agartee diraama tokko beektaa teessee ilaaltee. Diraama jechuun waan hawaasa kee jira jechuudha. Bakka asii galtee. Gorsa jechuun gabaabumatti. Gorsa. Osuma teessee ilaaltuun diraama qabeetii dha qofalta haan nama miidha. Ammoo namni nama miidhu isaan diraama suma irratti booda irratti immoo garuu takka gatii isaa harkachuu qaba jechuun kan waan isaan malu. Maaliif namni kaan isirraa barata. Sigaltee kas yoo booddiin isaa bareeddi. Takkas wal taanii ahla wasala naaf diraamaan bareeda jee yaada. Booda irratti waan isa yoo tale. Sigaltee so ati yoomii immoo hawaasa keenyaaf oo warra kan viidiyoo hedduu hojjetu jira. Atoo maal lamtaaf. Amma wanni danda'amu tokko maan seeta beekta. Tokkoffaani warra uummata Oromoo hunda jechuudha. Artii afaan Oromoo uummata Oromoo guddifata. Abbaa guddifata. Abbaa guddifata. Sigaltee. Atiin arra gakkaatee artii afaan Oromoo guddachuu dandeetta. Sirba afaan Oromoo arra baasuu dandeetta. Diraamaa afaan koomedii garagaraa qophiilee bashannansiisaa garagaraa arra hojjettee uummataaf kennuu dandeetta. Kanammoo uummata bira geeffatu uummata Oromooti. Kan daawwatee ittiin gammadee ittiin bashannanee uummata bira geessoo isaan bira jira. Artii uummata Oromoo bira dhaabbachuu. Sigaltee keessattuu warroota sirba goota ilaaltee namni hin beeku. Jechuun nama tokko tokko jira ka beeku guutumaan hin beeku jechuu hin dandeenye. Garuu haaluma salphaa wayiitiin waraabamee waan dhiyaatutti fakkaata. Dadhabbinni guddaa kan isa baatee dabarta. Dadhabbinni guddaa diraamaa ta'ee, koomedii ta'ee, sirba ta'ee guutumaan guutuutti inni beeka amma namni dalage ni beeka. Dadhabbinni guddaa kan isa baatee fulaasuun dhaqqabdaa. Kanaaf ammoo artii uummata guddifataa ja'an akka wanti yuutuuba gubbaatti ilaalamuun uummata jechuuti. Ammoo waan hamtuullee daawwadhaa jechuun hin taatu. Warri hojjechuu jirsullee waan hamtuu akkan hojjenneef ergaa qaba. Dhaamsa ergaa waan keessa waan hojjetan tokko waan bareedduu waan kwaalitii qaba. Waan namni borillee kaallee irra deebi'ee dhageeffatee ittiin gammadu ta'uu qabdi siin ja'a. Waan amantaa namaan tuyi, waan wanni namaan tuyi, waan hawaasa irratti hundaa'e kan hojjettee hin fidne jira mana kan keessa. Kanaan isin ilaama. Yuutubarootaaf. Dhaamsa gabaabaa tokko dhaamsi. Yuutubaroota Oromoo xiqqaadha. Akka xiqqaa sunitti ammoo waliin fedhan. Xiqqaadha inni iyyuu. Ifiifuu xiqqaadha. Amma isaa bulleen dandeenya beeku. Wallahi dhugaan siima. በጣም ዲቃዳ ከማለ ዲቃዳ አመሳቡ ደንዴታ ማለፊ ዲቃዳ መታ አከው መታ ሚሊዮን ጃታ ማከና ዲቃዳ ሲገለ ዩቲዩበር ዲቃዳ ዩቲዩበር jechuun social media keessa isa tokko Facebook YouTube miidiyaalee addunyaan qabdu keessa isa tokko waan tokko oguu gabarra oolfachuu feete social addunyaa agarsiifachuu feete karaa kanaan agarsiifata akka durii sun kaasetti bittee kennaquu hin jiru jechuudha. Sigalee sirba tokko durii kaasetti bittee gabarra oolchita. Ammaan tana yuutuubarra oolchita. Kanaafiyyuu akka jechuun wanni osoo hin taane nama hundaanuu banadhaa wal gargaaranii itti fayyadamuudha. Ammoo warri wal dura jirullee wal jibbuu uuman. Anamma fakkeenyaaf yoo sabskiraayibaasiin kiyya guddaa ta'ee faansiin kiyya filoowusiin kiyya guddaa ta'e bakka namoota bilbilee fayyaa akkam nagaa fayyaa naan jiru waanuma biraa faasee no waan suni yaada nama suni irraa fudhadheeti na gargaaroonni abba kiyya maaliin si gargaara waan kanaan na gargaara akkasii akkanatti jira ammaa kana jetteeni ibsitaa malee anamma guddadhee uummanni na baratee uummanni Oromoo na beekaa yookaan waan beekamtii qaba anfeemaas jettee ati caccayita turu hungeettu sinjaa wal jajjabeessinee wal guddisnee utubaa walaa baasnu sinjaa kana utubaa Oromooti wanni danda'amu warroonni ammoo viidiyoo namaa wanni jettanillee osoo dhiistan yommuu sinirra hin jiru sinjaa. Wanni ittiin gizeetti adda babaasee. Fakkeenyaaf warroonni viidiyoo namaa FB faarra baasu daawulood godhanii yuutubarraa FB irra baasan gatii dhoowwuu jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf artii takka ajjeesuu jirta malee ati nama fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasa FB kan keetiif jecha ajjeesuu jirtaa jechuudha.
Wama takkarraan argatin. Inni illee umuuraan argatin. Kaanis peejii Garuu guddifachuu fa'a. exactly peejii faanitu waan nama fayyadaati miti. Kana osoo dhiistanii kabbisa mataa keessan keessaa osoo hidhanii das na jaa. Itti aansa immoo warroonni maqaa namaatiin peejii fayyadamtan. Bexaam nama jibbisiisa. Kanaale. Fakkeenya yuutuubaa, feesbuukaa maqaa garaagaraa yoo ilaalte maqaa namaatiin fayyadaman. Sigalee maqaa namaatiin fayyadamuu osoo dhiistanii das na jaa isin jaa. Kanuma ittaanii jechuudha. Kanuma jaa. Ankaama fakkeenyaaf akka peejii irratti adeemnaan maqaa namaatiin fakkeenyaaf mudura Yaasiin gaafa chaanel isaa galaa. Akki ta'ee jaa. Inni gisee banatee subscribe naa godhaa kanaan jiru. Yeah. Namuu maquma kasaa hin banee nama hedduu cinaa deeman. Exactly. Seegaltee. Waan hin taane bara. Amma waan baratamuu qaban silaa yeroo sanitti isa cinaa dhaabbatee namuu isaas gargaaru malee. Yes. Garuu namuu kophaa isaa deebii yoo ta'e. Egaa sanis nurraa'uu haamuu danda'a mala akkasii. Yeah. Gaafii fi deebiin kiyya wajjin wadaa turre egaa. Sana fakkaatti innis gaa waan duraan sila gaafanneettan har'a deebii harkattan natti fakkaata. Rifeensa istaayila isaa haamaa kana immoo kana yoo as gaafate. Amanni naadaa inshallah soommanni illee seenuu jira. Akka sheekan waarjee warras. Sheekan akka malee jaalladha. Sheekan akka malee naadaa. Akka malee jaalladha. Soommanni dhiyaate maaliidha maa. Faatumaallee maanii fi. Faatumaa fi Muummaduun. Heezuuna yoo waan irra sheerin godhina. Jaajan. TikTokiin diyallee nama booda kan islaama wanni kee guute yuutuubii kiyallee. Waan amtuu irratti eegina isaanii warra san rabbi nu godhini. Warra Ramadaana gabbaruu miti warra rabbi gabbaruu. Rabbi gabbaruu rabbi nu hawwatu. Inshallah gaaf waan wajjin tursaniif galatoomaa isin jenna. Galatoomaa. Jallaa fi Naam salaamadu. Naamadu mirga keetii dhaabbataan. Irraa naa jabeessaa isin jaa. Sanisa akkasii. Kana likki dhaabbadu. Jamiil Alii jaanii. YouTube isaa immoo Jaaz Dirree jaan. Jaaz Dirreen kun. Kan warra jiru. Kana jajjabeessa warroonni faansin na jala jirtanii. Habaaliyaa kee jala jirtanii. Fatiyyaa faa jala jirtan. Hundumti keessan hordoftoonni qiyyaas kan kiyyan ta'inis uummanni Oromoo hundittiyyuu viidiyoo kana daawwattan. Naan godhu qaban. Akka feetan godhaa. Kama filan godha. Yaa bartanii. Yaa bartanii. Akka durii miti mana baay'ee jira. Jaamuu baratee jira. Maqaan dhoof. Hanga hordoftoota qiyyaa fi keetiinuu. Qiyyaa fi keen ta'iniinis isin jaalanna jeetiin jiraanii. Anis bexaam isin jaaladha. Akka malee isin jaaladha. Bexaam miti akka malee. Akka malee isin jaaladha. So hanga egaa sagantaa biraatiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.